Ittiin bohaaraa viidiyoolee hedduu jechuudha. Ka'eelee namoonni nagaafattan baay'een keessan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini. Namoonni hedduun jechuudha eelee nagaafataa turtanii akkasuma mootuyyuu warroonni eelee bitattanillee jechuu eelee qoraaniis tahee eelee akkasuma mootuyyuu tamaa biraati. Eeleen akkaataa hedduu qabdii gatiin isiillee xiqqoo wal caala. Kanaafi dhugaa rabbii dubbachuu fi hubannoo eelee faarummaa isii yoo dhabeellee jechuudha. Haga takka nama biyya jiru nama beekurraa hanga ammaatti akka bitaa jiru. Garuu ammoo meeshaaleen isin asitti argitan kunneen jechuudha hedduu kan isin fayyaduu fi namni hin qabne yoo xiqqaate eelee sibiilaa tanaayyuu jechuudha. Hagam akka nama rakkiftu kadhabee bichatuyyuu beeka yookiin nama biyya namaa ture galeetuu beeka jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee walumaan itti haafufnu akkaataa magaalaatiin garagara tahuu mala meeshaaleen asitti argitan kun midijjaadha. Keessattuu warri gibbiin isaa saramiika tahee akkasuma warroonni barandaa irra fayyadamtan maandajaaleen garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Maandajaa nyaata godhuu fi akkasuma kabunaallee kasirritti nama qabatuuf nama rakkifnillee hedduun jireenya biyyaa kana waan hin beekneef jecha midijjaan kun qarshii kumarraa jechuudha. Haga isin barbaadaniin kan jiru achii gadillee jechuudha 908 illee ni jira. Akkaataa magaalaatiin garaagarummaa qabaachuu ni mala. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuu jechuudha. Barmeelii uffata itti miicamullee hedduun keessan nagaafataa jirtanii innillee ni jira duraan ni jira jettanii nagaafattanii ni jira isiniin jedha. Barmeelii qofa osoo hin tahin gaariin laameraa jechuudha. Gaariin laameraallee ni jira wanni isin barbaadani. Eeleen tun eelee dhaabbataatii jechuudha. Isii sadii binne qarshiin isii ammotuyyuu 2600 2,400 illee ni jirti. Nuta 2,600 binnee isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waa hedduu qabdi. Akkasuma mootuyyuu ka'aara ol baasullee hin qabdi jechuudha. Sirriitti viidiyoo godhee isin agarsiisullee ni danda'a. Immoo akkasuma mootuyyuu warroonni beeytan ni beeytanii meeshaan isin qabdu gombisaa fi sibiila irra teettu kunoo isa kana jechuudha. Akkasuma immoo akka warshaa aara ol baasuudha. Kanaaf namni bitachuu barbaadan eelee elektirikaallee namoonni bitattan isiillee isin barbaachifti. Maaliif jennaan gaafa maabiraatii yookiin ifaan badee jedhe dirqama keessanii jechuudha. Lixii isinii qal'ifattanii ifaan tasa isinirra baduu ni mala. Inni kun ammoo midijjaan birrii 900 isiniin jedha. Midijjaa jalli eeleedha. Jalli sammuu feerroodha. Egas illee itti deebi'ee gubballeen feerroodha. Feerroo midijjaati. Waan feetan irra dalaydanii qoraaniin namoonni gibbii saramiikaa qabdan saramii kan ta'in illee barandaa keessan irratti itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Ibidda eeleen sibiilaa ammootu akkuma wal caaltuun jirti. Takumaattu jira, ta 800, ta 600 ni jirti. Eeleen sibiilaa dur baadiyyaatti itti fayyadamnu jechuudha. Ta elektirikaa hoomee qawarrinaan jettanii tajalli isii baakkoonii qabdu. Viidiyoo kana jechuutti manaa bohaartaniif baay'ee jaaladhe nallee laallamne chaalenjiin gaafa viidiyoo kanaa baay'ee na dadhabsiise. Ittiin bohaartanii fi isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mee eelee elektirikaatti yoo deebinu taate 8,000 ni jirti. 8,900 illee ni jirti. Akkasuma mootuyyuu 7,000 illee ni jirti. Ta 7,000 akkamiiti yoo naan jettan jallisii baakkoonii hin qabdu. Ta 8,500 ammootuyyuu tajalli naaf kolcha tajallisii baakkooniiti. Akkasuma istoofiin ni jira. Istoofilleen jechuudha. Istoofiin 5,000tu jira. Isiniin jedha ka ija lama qabu 3,000 illee ni jira. Dhiifama naaf kolcha istoofiin ka baakkoonii qabu suni 6,000. Sinii galee ka baakkoonii qabu 6,000 ka ija lamaa jechuudha. Ka jalli isaa akka dulaabaa waan diizaayinii babbareedaa qabu. Garuu ammootuyyuu ka ija takka 3,000 ka dalaysiifamu ajajaan isiniin jedhaa jira. Ka gabarraa bitamu miti. Ka gabarraa bitamu haga 5,500 illee ni bitanii. Maaliif jennaan inni wannaan isaa silkiin isaa haanni isaa jechuun ni galaa migamanni isaa toonsilaan isaa happiidha. Silkiin keessaa gubachuu shiboon jechuun isiniif galee yaada saniif silkii jedhee isinitti himaa jira. Ni gubataa isiniin jedha. Meeshaaleen jechuudha haaroonis meeshaa suuqaa dhufee jira jechuun bakkaan irraa isinii bituu namoonni order godhachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa duwwaa 9 78 15 72dhaan akkasuma 75 waatsaappii teelegiraamaan ajajachuu ni dandeettanii gaafii osoo hin tahin warroonni meeshaan keessan ka furnichara ammootuyyuu dalagamee viidiyoo osoo waraabiin qe'ee isiniif gaheen of kolchaa namni waraabadhu naan jettan faana jirtanii hedduu roobaa guyyaa torbee kana keessa jechuun ni roobaa akkasuma immoo dhugaa rabbi dubbachuuf ifaa bishaan illee narraa babbadee hedduu biiziidha. Bakka jechuun hedduu natti ulfaatee rooba keessa deemuun saniif nama biraa ergadhee namoota biraattuyyuu waan geggeessaniif jecha meeshaa viidiyoo akka ani fedhutti naa waraabamne waan ta'eef ofirraa dhiise.
isin irraa baduu yookiin ammoo isin irraa fagaachuu miti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaalladha isin kabajaa viidiyoon kun viidiyoo duraanii irratti isinii hidhee akka ittiin bohaartan yookiin ammoo tuyyu biyya keessan ittiin daawwattanii akkanuma roobaa jira dhugaa rabbii jechuudha viidiyoo waraabuuf jechuun gaafa san keessatti waan tureef rooba waan dagadhee fi qaamni na shifiniina'ee na hooksisee waan jedheef malee itti deebi'ee isinii waraabuu hin dandeenye malee torbee kana guutuu inuma rooba akkanumatti hiqaallee roobumaan dhiqannaa bishaan qobannee jechuu barbaadeeti kanaafi isin jaaladha isin kabaja namoonni YouTube kiyya yookiin channel kiyya Ummu Razaan Faariyaa taatan subscribe like gochuun warroonni ammoo maatii kiyya jaalatamuuf kabajamoo taatanii commentiin likein share gochuun hiriyoota keessanii na jajjabeessitanii asiin nageettan ammallee viidiyoo kiyya ilaaltan like godhaa hiriyoota keessaniif illee share godhaa isin jaaladha commentiidhaan yaada qabdan kana jaalattan jechuu ka barbaadan barreessa namoonni hedduun jechuudha baay'ee gurraachatti jijjiiramte jettanii kuni jireenya waan ta'eef hedduunaaf galatooma namaaf nahutu huqqinna namaati fi gabbinna namaallee namaaf argaa nama jaalatu nama kabaju oromoo kiyya guutuu isin jaaladha isin kabaja akka isin na jaalattanillee ni beekaa isiniin jedha akka carraa ta'ee ammuutuyyuu haala majechuudha qilleensaa yookiin roobaa fi qabbanaa kanatu iyyuu na gurraachesse malee jireenya yookiin waan biraatii miti isiniin jedha ummata gaarii fi qaalii kiyyaa hedduu isin jaaladha akkamitti isinii ibsa rabbii yaada muraada keessan isiniif guutee biyya ambaa kana keessaa biyya keessan keessatti isin galchu jireenyi biyya maraatu inuma ulfaatti haa ta'u malee qilleensa biyya ofii wayyaa waan fedhellee yoo ta'e jechuudha ala argitanii achitti alan argitan aduun argitanii dhugaa rabbii isinitti himaa hedduu jechuu jireenya waan beekuuf jecha keessi kiyya na dhukkuba hin fayyine jechuu barbaadeeti haga ammaatitti kanaafi hundi keessanuyyuu warroonni meeshaa ajajachuu barbaadanillee koottaa ajajadhaa ani watakka inshallah ta'ala haga fedha keessanillee yoo isiniif dadhabe haga qalbiin tiyya nama biyyaan baaturee rakkatee miidhame keessi madaa'ee tokkotti isiniif taha jedhee yaada bi'izni waahidil ahadiidhaan nagahatti horaa bulaa laayik godha viidiyoo kana ittiin illee bohaara irra